daawwattoota keenya akkuma baallama isin galletti arraantana haala keessa deemaa jiruu fi waan qeeroon keessa jiru odeeffannoo biyyarraa isaanii waliin goone isin dhiheessina. Ammaan tana kan dubbisaa jirru qeeroo Oromiyaati. Obbo qeeroo Oromiyaa duraan dursee akkam jirtan isiniin jechaadha. Sossoonsi qeeroo amma yeroo kanatti sadarkaa kamirra gahee jira jettanii ilaaltumee nu ibsuu dandeessa? Kero kana bukan ibu apa cuci seni kero nero amma hala beredar jira bisa tindua berdiri rati bicara dagang sate hala beredatin nanole Oromia gutu zati berdiri socisa beredar wan socia jiru ma diatin kulikan akka bareedaat haala fooyya'iin akka diinni fe'anneen wal ijaarree jechuudha. Galatoomii waan gaarii jirtanii ifa ammaan dura wal agarre boodatti haalli hamaan tokko isinirra gahuus laafuu dhageenyee jirra. Miseensonni qeerootiis hedduun mana hidhaa galuu dhageenyee jirra. Mee haalli san ammaan tana akkamitti jiran ibsuu dandeessa? Egaa haalli tokko inni karma argeen nama seenti miseensonni keenya baay'een isaanii jalaatti qabamaniiru yookaan immoo biyyarraallee ari'amaniiru. Suni duubatti illee nu deebisuu hin danda'u, nu laaffisuu hin danda'u. Tooftaa ittiin dura ittiin deemaa turreerraatii haala keenya jijjiirree jirra. Haala qeerroon miseensi keenya jajjaboon nu jalaa qabaman irraatii kan ka'e immoo miseensota hedduu horannee jirra yeroo ammaa kanatti. Miseensonni keenya immoo bakka jiranitti karaa adda addaatiin bifa bareedaa ta'eetiin akkatti dagaagnee wal qabannee hojjennutti mijabees malee waan tokkollee waan nu laaffise hin jiru. Diinni immoo egaa takkaa hin bulu karma argeetiin uummata Oromoo ittiin laaffisuuf ittiin lafarraatii barbaachise fixuuf kan inni karooreffate qeerroon balaaleffannaa isaa ittuma fufaa jira. Bifa adda addaatiin ammallee jabaachaa jirra. Suni nu laaffisuu qeerroon jabeessaa jira malee. Jabada karaa biraatti bobbaan qeerroon godhaa jirtu reefu nuti itti jira. Gola Itoophiyaa bahaa dhihatti kaabaa kibbatti guututti kan wal gahaa jira. Bifa addaa ta'een bifa bareedaa ta'eetiin baadiyyaa keessatti illee gadi wanni isaa diriirfatee jira. Saasaa gadi diriirfannee jira. Suni waan diinni godhurraati kan ka'u uummanni Oromoo inni baadiyyaa keessa jirullee qeerroo jalatti diriiree haala adda addaatiin bifa diinni irratti hin dammaqneetiin warra isa faana hojjetullee mootummicha faana warra hojjetullee hawwachaa keessatti ijaarrachaa jajjabaachaa jira. Oromiyaa guutuutti yeroo ammaa kana dhimma qeerroo kan hin beekne hin jiru. Isuma mallaqaan bitamee diinni jala fiigurraa kan hafe innillee akka irraatii deebi'ee qeerroo waliin hiriiruuf wanni tokko ka'aafii jira. Sanallee irratti hojjechaa jira. Qeerroon jajjabaachaa jira. Baadiyyaa magaala hin jedhu guutummaa biyyattii keessatti socho'aa jira. Jabada yeroo ammaa keessatti wayyaaneen qeerroo adda bilisummaa Oromootii walitti hidhuudhaan jaarmaa shororkeessituutii keessaa qooda fudhan jechuudhaan miseensota qeerroodha kan qabamaniis murtii sadarkaa olaanaa fi haga lubbuudhaatti murteessuudhaaf tattaaffata godhaa jirti. Salaafuu fedhii mootummaa wayyaaneen beennaa uummanni biyyaa qeeqa takkaafuun maqa xureessii mootummaa wayyaanee ijoollee Oromoo irratti dhiyeessaa jirtu kana uummanni akkamitti ilaala? Egaa kun bifa meeqaan ilaala
keessaa bifa sanyii lafarraa fixuutiin ilaalaa jira. Uummata Oromoo lafarraatti balleessitee qabeenya saamtee biyyittii ishee jirtu kanallee ishuma Oromiyaa jettu kanallee balleessanii bifaan biraatiin waan isaan deemaa jiraniif uummanni immoo irratti dammaqee waan isaan gochaa jiran kana eenyummaa Oromoo irratti sanyii fixummaa hojjetanii kana irratti dammaqee jira. Garuu jajjabina qeerroof ta'u homa ta'u irratti karaa ittiin jajjabeessaa jiru uummanni isaa dargaggoota inni haadhatee ijoollee isaa inni abbaateef ijoollee isaa waliin hiriiree jabaadhaa kan jedhuun achitti bifa dinagdeetiin bifa adda addaatiin uummanni qeerroo bira dhaabachaa jira. Suni waan wayyaaneen qeerroo irratti gochaa jirtu duubatti isin hin deebisiin kan jedhuun hayyoleen abbooleen inni qotee bulaan inni beekaan hunduu ani harka lafa jiraatiin jajjabeessaa jiru nu fixuuf deemaa jirti nu jabaadhaa dhalootaa kan jedhu dhaammachaa jiru. Sun immoo fixuun yookaan bidirsuun yookaan biyyarraa ari'uun jajjabina isa kaaniif isa hin dammaqne dammaqsaa isa hin beekne beeksisaa kan jiru waan ta'eef waanuma akka wanni itti ilaalamuun jiru kun immoo waan isheen wayyaaneen itti deemtuu fi hundumaa shorokkeessu maaloo jettee kan isheen deemtu uummanni hubatee jira. Uummanni dammaqee jira. Kanaafuu ijoollee isaa waliitiin dhaabatee jira. Kuni waan nama dinqus miti haaraareef jalqabus miti bifuma adda addaatiin Oromoon hidhamaa jira. Kanaafuu jajjabina qeerroof kan fide keessaa tokko kunillee waan gaariif uummata kakaasaa jirudha. Kan qeerroon hubatee jiru. Galatoomii gara maajitti ammaan taname wal gaaffilee lamaan bakka takka si gaafadhaa yeroo sammachuudhaaf ala kana keessa Oromoonni tokko irra guddaa osoo hin ta'in tokko akka gartee duraan eegaltanirraa amma waan hin jirre takkatti odeessanii namoota ilaalcha akkanaa qabuuf jechoota akkanaa qabuuf kanaame maal deebisa akkam qabdanii itti aansee yeroo ammaa tana keessatti biyya Ameerikaa magaalaa Minneapolis keessatti jaarmoleen Oromoodhaa walgahii adda addaa gaggeeffachaa jirti. Oromooti hedduu achi walitti qabamaa jira. Kora gurguddaa achi godhamaa jira. Murtiilee akkam akka dabarsan feetanii dhaamsi isaanii qabdanoo maal fakkaatame lamaan kan walitti qabdee nu ibsuu dandeessa? Egaa warreen akka yeroo jalqabanitti deemaan jiran jedhanii egaa haalli isaan itti quunnamaa turanii haalli isaan argaa turanii xiqqoo tooftaan jalaa waan jijjiiramee haalli waan jijjiirameeruuf arguu dhabu garuu waan itti qeerroon laafe tokkollee hin jiru kan isaan hubachuu qaban. Yoo akka tasaa ta'ee miidiyaan dabarfachaa ture intarneeta adda addaa argannee karaa mana barumsaa ijoollee barattoonni haala qeerroon jiru intarneeta mana barumsaa keessaa waan argataniif guyyaa guyyaatti odeessa waan darbaa tureef yeroo ammaa immoo manni barumsaa cufamee ijoolleenis gara maatii isaaniitti inni kaan immoo hojii qeerroo kanaaf baadiyyaa keessa lammii keessa waan deemaa jiruu fi akka dura agahaa turaniif akka dura guyyaa guyyaatti karaa yeroo ammaa kana miidiyaan adda addaa dabarsaa jiru karaa feesbuukii uumama odeeffannoo dhagahaa turan irraa hir'achuu danda'a. Sana ilaaluu hin qaban yeroon isaa yeroo akkamiiti uummanni keenya yeroo kana maal hojjechaa jira isa jedhu ilaaluu qabu. Garuu inni kuni inni irraati okachuun laafinamti. Jajjabina achi keessatti immoo isa hin beekne isa hin baranne uummanni wal argaan turre inni mana barumsaa jiru mana barumsaati yeroo ba'u dargaggeessi inni hojiirra jiru boqonnaa isaaf yeroo baadiyyaa deemu hundumaa dirqama qeerrummaaf ta'ee jajjabinaan ol sochoosaa waan jiruufi sana ilaalanii warri laafaniiran jedhan haa
akkasitti daawwatani. Karaa miidiyaa qeerroo immoo waan jiru hundumaa daddaffiin argachuu baatanis darbaa jira. Inni hawaasoleen Oromoo biyya alaatti wal ga'irra jiran baay'ee unuuf waan isaan nu gochaa jiru nu godhanii fi tokkummaa isaan jajjabeessanii qeerroof cinaa dhaabbatanii yaalamni keenyaaf hin jetti Oromiyaan haati keessan abbaan keessan gidiraa rakkachaa jira, hidhamaa jira, inni kaan ajjeefamaa jira, obbolaan keessan mana hidhaatti guuramaa jiru, jaarmoleen walga'irra jirtani. Hawaasni Oromoo biyya alaa keessaatii walquba qabeenya qabdani, qabeenyi maatii keessanii Oromiyaa keessa kan jiru hundinuu badaa jira. Aadaan keessan badaa jira. Qeerroon Oromoon obbolaan keessan mana hidhaatti guuramaa jira. Kana ilaalaati tokkummaa keessan tumsaati qeerroo cinaa dhaabadhaa. Haati keessan abbaan keessan isa dur dhugee aannan gaarii dhugee nyaata gaarii nyaatee isin nyaachisee isin barsiise. Isinillee biyya irraatii baqattanii biyya ormaa keessatti gidiraa jirtanii diinni akka barbaadetti habbuuqqatee nyaachaa jira. Haati keessaniif abbaan keessan beelaan gogaa jiru. Kanammoo garboomsa kaan Tigiree nurratti cimii urgufatee waan hin taanetti nu deemsisaa jira. Du'atti nu deemsisaa jira. Kana hubadhaa qeerroo cinaa dhaabadhaa. Qeerroon otoo waa tokko harkaan qabaatiin dirqama dhuunfaa fudhatee hubannoodhaan diinasaa karaa adda addaa falmachaa jira. Kanammoo dirqama dhuunfaa ofitti fudhachuu jechuun murannoo guddaa tokkodha. Uummanni biyya alaa jirtan, hawaasni biyya alaa jirtan qeerroo biyya keessaa murannoo mataa isaa irratti dirqama dhuunfaa fudhatee socho'aa jiru kan dinagdeedhaan waan dandeessaniin beekumsa keessaniin biyyoota yeroo ammaa kana biyyoota Afrikaa keessaa bilisummaa isaanii labsachaa jiran kun immoo boodattafnee gidiraa keessa jirru kana ilaaltanii haala dandeettii qabdan hundumaan akka qeerroo jajjabeessitanii akka qeerroo faana dhaabbattanii waan biyyattii keessatti ta'aa jiru hundumaa immoo gurra inni ala namaa ilaallatu hundumaan akka nuuf geessistanii isinitti dhaammanna. Qeerroon murannoo mataa keenyaan kaanee diina keenya fuuldura dhaabbanna. Galatoomii jaalakiyya qeerroo Oromiyaadhaa dhugumatti ayyaanni imimmaan Oromoodhaa isin haa eegu jechaadhaatiin isin isin dhaabbadhu. Karaa biraatti ammoo gaaffii keessatti namoota Oromoodhaa kan ala kanaa gaaffii isin jala isin galchuudhaaf deemu isaan gammachiifna eeggattanii dirreef baasuudhaaf tarkaanfii hin barbaachifneen fudhatinaadha. If eegaa sagantaa teessanitti akka isin mijaa'e tarkaanfadhaa isin hin jenna. Isini warri afaan ibiddaa jiru if eegaa ayyaanni Oromoo awliyaan Oromoo ayyaanni borontichaa isin haa eeguu isin hin jenna. Haga yeroo dhufu lidachaanutti nagaa jira dobboleessa kiyya. Ayyee hedduu galatoomaa isinillee sagalee keenya kana uummata Oromoo biyya alaa jiruuf uummata Oromoo biyya isaa hawwaa jiru dhageessisuu keessaniif hedduu galatoomaa. Jabaadhaa bilisummaatiin Oromiyaa irratti wal argina. Nagatti.